Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Obboleeyyan keenya jirra jirtu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e. Soommanni maal fakkaata? Ramadaana kana kan milkii kan caafiyaa rabbi isinii haa godhu isiniin jecha warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Obboleeyyan keenya viidiyoo kana immoo laayik sheer kooment nuuf godhaa. Sheer godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf ga'a isiniin jennaa. Wanni har'a dubbachuudhaan dhufne maali? Suuraa baqaraati, waa'ee soomanaati. Inshaallah qur'aana irraa akka jalqabnu ta'a. Wanni dubbachuudhaa deemnu waan akkamii faadha jennaan, namni dhukkubaan dhibamee soomanuu hin dandeenye akkam taha dhiiroo? Ammoo namni dulloomee dulluma keessa jiru akkam taha? Namni walumaa galattuu namni soomanuu hin dandeenye maal gochuu qabaa ka jedhu qabadhee isinii dhihaadhee isiniin jedha obboleeyyan keenya. Sagantaan keenyas akka as deemu taha. Dura soomana jechuun maal jechuudha? Soomana jechuun asra'umu lugatan alimsaaku jedhan akka afaan arabaatti of qabuu jechuudha. Soomana jechuun asra'umu sawma jechuun of qabuu jedhama. Akka shari'aatti immoo alimsaaku anil mufaxxiraati waan nama faxarsiisu waan nama fursiisurraa of qabuudha. Fi jamiici nahari ramadaana baatoowwan guyyoowwan ramadaanaa kana hunda jechuudha. Guyyaa 30 haa ta'u 29 haa ta'u jechuudha. Min xuluucil fajri fajriin bahuudhaa qabee ilaa guruubi shamsi hanqa jechuudha mallee aduun seentutti of qabuudha. Kanaatu obboleeyyan keenya soomana jedhama jechuudha duuba. Haaya eega soomana jechuu barree booda obboleeyyan keenya mee akka itti aanu ta'a. Inshaallahu rabbi nurraa haqee baluu soomana keenya bakkaan rabbi nuuf haa ga'u isiniin jecha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Maqaa rabbiitiin jalqabnaa. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu, kunootii suuraan suuraa baqaraati. Aayata 182 irraa kaatee ilaa aayata 185tti deemti. Aayata 3 qofa jechuudha kan isinii qabadhee dhiyaadhe. Aayata 3 kana inshaallah waliin laallamee. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu, yaa warra keessaa gubbaan tole ya rabbiin. Kutiba calaykumus siyaamu, soommanni ramadaanaa isinirra dirqama godhame. Kamaa kutiba cala alladhiina min qablikum, akkuma ummata isiniin duraarratti dirqama godhame isinirra dirqama godhame. Soommanni ramadaanaa kun ummanni nuun duraa nabiyyoonni duraaniillee soommanaa turan jechuu duuba. Lacallakum tattaquuna, rabbi sodaachuun keessan dhugaadhaa jea. Lacalla jechuun osoo lafdii biraa taate osoo quraanan taane lacalla jechuun ni mala jechuu ta'a. Asitti immoo lacalla jechuun asitti immoo haqiiqaatti fassarama jechuudha duuba. Lacalla fil qur'aani bimanzilati tayaqquni jedhan. Dhanna fil qur'aani bimanzilati tayaqquni. Casaa fil qur'aani bimanzilati tayaqquni jedhan. Casaa dhanna ammaasis lacalla kun haqiiqaatti fassarama jechuu duuba. Ni mala jechuun rabbi irraa hin fakkaatu. Rabbiin ni mala hin jedhu ka waan hubatee jiruuf dhugaadha jedha rabbiin. Ilma namaatu waan shakku tokkoon ni mala jedha ka. Kanaaf obboleeyyan keenya soomana kanaan lacallakum tattaquuna bisawmi, soomana kanaan rabbi sodaachuun keessan dhugaadha. Haaya ayyaaman suumuu ayyaaman jechuudha. Suumuu ayyaaman soomana guyyoowwan soomana macduudaatin xiqqeenyaan kalakkaawamtuu taate guyyaa 30 yookaan 29. Faman kaana minkum mariidan, namni isinirraa fayyaa dhabe soomana kana keessa. Mariidan jechuun ulamaa'iin maal jedhan? Dhukkuba dhinuun keessa kajeelamuu jedhan. In fayyaan kan kajeelamu ka. Mariidan jechuun namni isinirraa ramadaana keessa dhukkubsate dhukkuba fayyuun keessatti kajeelamu
yoo fayyuun irratti hin kajeelamne qadaayyoon qabuu yuuka haaya numa nyaata jechuu duuba. Mariidan jechuun dhukkuba dhinuun keessa kajeelamu takkaa'uu akka lugaa biyya biyyaati. Mariidan jennaan fayyuun keessa kajeelamu aw calaa safarin takkaa'uu namni himaltuu ba'e himaltuu salaanni keessa gabaafamuu keessa ka jiru faciddatun jennaan ammallee duuba min ayyaamin ukar faciddatun jennaan lakkoofsa waan nyaatee min ayyaamin ukar guyyaa biraarraa itti guutachuu qabaa. Asitti nama lama dubbate obboleeyyan keenya. Namni sinirraa fayyaa dhabe dhukkuba dhinuun takkaa'uu fayyuun keessa kajeelamu naka dhukkuffate himaltuu salaanni gabaafamu kan ba'e guyyaa biraa nyaatee guyyaa biraa itti guutachuu qabaa. Of cinquu hin qabu jechuu duuba. وعلى الذين هايا asirratti immoo jiimii amma aayata meeqarra jirra 184 fi 183 gidduu jirra jechuudha. faman tatawwaca khayran aaya irra dabarre وعلى الذين يطيقونه أول أمريتي آياني كن دوري إيغنا أما شارمي جرا وعلى الذين يطيقونه نمو صومنا دندورت مو فدية guna kennuu irra jira je gunaa wayii kaffaluu gunaa kennuutu irra jira je. Aayanni kun mansuuka awwala amrii akkana ture. Obboleeyyan keenya awwala amrii soommanni kun gaafa dhufu akkam ture. Ka barbaade soommaneeti ka barbaade immoo gunaa wayii kennaa kulli guyyaarraa miskiina tokko nyaachisaa ture jechuudha. Awwala amriidha dura irratti. Booda inni kun ni shaarame hunduu akka soommanu dirqama godhame jechuudha. Isa kamtuu shaare aayata faman shahida minkumu shahara namni sinirraa baatii arge biqila baatii kan arge soommanuu qabaa aayata jedhutiyyi aayata kana shaare jennaan obboleeyyan keenya. Kanaafu warra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كجو كن بكت فسر مليني قبا garuu ummataaf shaaramaadha. Ka dhukkubfatuu fi ka fayyaa hin qabnee fi jaarsa dullooma dullachaa fi dullattiidha ammoo bakka jira. Nama soommanuu hin dandeenye bakkuma jira yanni kun immoo. Fidiyatu xacaamu miskiinin faman taxawwaca gunaa ogguu kennu namni tirfii kenne faman taxawwaca khayran gunaa kana jechuudha ammallee khayrii kana ka tirfii kennee fahuwa khayrun lahu sanaatu isaaf caala tirfii yoo kennillee rakkoo hin qabu. wa an tasuumuu khayrun lakum isin soomanuutu isinii caala in kuntum taclamuun yoo ka beeytan taatan aayata rabbii soomana rabbiin isin irratti dirqama godhe kana in kuntum taclamuuna yoo ka beeytan taatan jee obboleeyyan keenya. Kanaaf aayanni kun mansuuka shaaramaadha jennee hanqa dhufee aayata kana ga'utti shaaramaadha. Kamtu shaare faman shahidaa shaare namni isinirraa biqila baatii arge laal arge miti takkaa'u nama arge ofii ijaan argu takkaa'u immoo namni biraa ammoo argu arra baatiin arge jira. Meeshaanis haa ta'u ijaanis haa ta'u dirqama isa irratti soommanuun dirqama tahaa obboleeyyan keenya. Kanaaf obboleeyyan keenya akkuma kana gadiitti dubbanna inshaa Allahu mee na faana tura. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن باتر رمضانا كقرآن نسا كيسا بوفمي هل كان ليلة القدر ربين بيت الإزار راقبه قرى بيت الإزار تقدبوسي لو هل محفوظ الرا قرآن جملة واحدة بكتكت أجر رامو قرى ربي تقردتشي كانت مو آياتان سورة قد يرجي يجدوبا قدري قويا وقادي دمي سدي يوكاو أمثالي دمي سدي كيسا تمرمي الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
quraanni maaliif buufame hudan linnaas jallina irraa biyya qaceelchuuf wabayyinaatin min alhudaa karaa qaceelloo gargar baasuuf walfurqaani haqaa baaxil gargar baasuudhaafi quraanni buufame faman shahida minkum shahra kanaatu nassake kanaatu shaare ayata reefu dubbannisan faman shahida minkum shahra namni isinirraa biqila baatii arge takkaa'u nama biqila baatii arge ka arge falyasumhu guyyaa isaa soomanuu qabaa obboleeyyan keenya waman kaana mariidan namni immoo isinirraa fayyaa dhabe dhukkuba dhinuun keessa kajeelamu ka dhukkubsate takkaa'u immoo dhukkuba fayyuun kajeelamu ni fayyaan kan jedhamu ka dhukkubfatee fayyaa ka jedhamu ka dhukkubsate aw calaa safarin takkaa himaltuu karaa irratti ta'e himaltuu salaanni keessa gabaafamu keessa akka ta'e faciddatun min ayyaamin ukar lakkoofsa waan nyaatee guyyaa biraa soomanuu qabaa jee obboleeyyan keenya haaya ammam duuba hukmiini namni dullachii soomanuu hin dandeenyee fi dullattiinii fi walumaa galatti namni soomanuu hin dandeenye yoo soomane ni goddaama ni cinqamaa ka jedhamu ta'e ka jedhamu yoo ta'e immoo akkuma kanaa gadiitti dubbanna inshaallah ayata kanarraa xumurreeti haasofnaa haaya yuriidu allaahu bikumul yusra rabbiin laaftuu isinii fedha soomanaa du'aa isiniin hin jehu ka himaltuu hogguu baatanis cinqamaatii ittiin du'aa isiniin hin jehu walaa yuriidu yuriidu allaahu bikumul yusra rabbiin laaftuu isinii fedha isinin cinquu hin fedhu kanaafi himaltuu karaa deemuu fi dhukkubsataa dhukkubfatuuf kanaaf guyyaa biraa soomanaa nyaadha guyyaa biraa soomanaa kanaaf jee walaa yuriidu bikumul usra rabbiin cinqii isinin hin fedhu cinqamaa soomanaa isinin hin jehu walitukmilu lciddata lakkoofsa baatiidhaa akka guuttattanii fi akka guuttattan rabbiin isinii fedha haaya lakkoofsa baatii ramadaanaa kana ka walitukabbirullaaha oggaa soomana xumurtan immoo akka takbiirtaa jettanii isinii fedha akka rabbiin guddiftan eekaa guyyaa iidaa ka soomana hogguu xumurtan allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد كجتشا تورسانكا akka rabbii guddiftaniif jedhuuba calaa maa hadaakum amantii isin qaceelche irratti akka rabbii guddiftaniif walacallakum tashkuruuna isin irratti dirqama rabbiin galata galchuun shukrii isaa galchuun isin irratti dirqamaa obboleeyyan keenya duuba obboleeyyan keenya duuba namni soomanuu hin dandeenye soomana kana takkaa'uu cinqiidhaa wajji soomana maaltu isarra jira وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيك الكبير عبد الله المعباس كجي إن ترجمان قرآن كتاي كقرآن فسروا لأنبيكم كيرغان ربي لدعائي قديف اللهم فقهه اللهم علمه الله كان الغان ربي جدي اللهم علمه التعويل يا ربي فساري قرآن إيسا برسيسي كاجي إرغان ربي عليه الصلاة والسلام عبد الله المعباس أكجي هايا نزلت هذه الآية آياني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كجي isiin kuni hukmiin siidha bakkuma jirti garuu shaaramteetti je hukmiin si bakkatti hojjettu qabdi je fi shayki alkabiir alladhi laa yutiiqu sawma jaarsa dadhaba dullacha yookaa dullattii ka soomana hin dandeenye summa dacuufa eegana ni dadhabe soomanee ka'e dadhabe farukhisa lahu isaaf eeyyamni godhame
akkamiin gochuu qaba namni hin dandeenye an yuxcima makaana kulli yawmin kulli guyyaarraa miskiina takka nyaachisuu qabaa jedhan haya kulli guyyaarraa miskiina takka nyaachisuu qabaa haya Anas bin Maalik kaadimni ergaa rabbii ka waggaa 9 fi walakkaa ergaa rabbii kaddame kaadimni Anas akkam ture umrii dheerate rabbi umrii dheeressee ilmaan 120 wayi kan dhale jechuudha Anasiin ilmaan 120 wayi qaba akkam gochaa ture waggaa takkaa fi 2 soomaya dadhabeeti waggaa 2 jechuudha miskina nyaachisaa ture akkamiin nyaachisaa ture jennaan Anas bin Maalikiin kuni بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا كل قيارة مسكينا يا أنس بن مالك خبزا ولحما بدينا في أجوية مالي دوبا فوم فا ولتفدين ياتشيسا كرتي فوم مالي برباتشيسي فمن تطوع أكما ربي ريفو جيسا فمن تطوع خيرا هايا نمني ترفيك إن ركو هنقبو بريد دودا فهو خير له إسافر رجال أكما ربين جي فوم فا وجن وأفطر وهذا الذي عيايا دوبا بليان كينيا كل guyyaarraa yoo feene miskiina takka nyaachifna yoo feene immoo guyyaa takka keessatti 30 walitti yaamneeti miskiina 30 walitti yaamnee guyyaa takka nyaachisu akkuma Anasiin hojjete jechuudha haya qaala dacuufa Anasiin soomana ni dadhabee dulloomeeti anis sawmi fasanaaca jafnatan min sariidin laaffisoo jechuudha ammallee qorii irratti saafaa yookaa laaffisoo qorii qabdu wayii qopheesseeti fadacaa 30 miskiina 30 yaamee akkasitti faaxacamahum isaanni nyaachise kottaa nyaadhaa jee guyyaa takka 30 nyaachise jechuu Anas bin Maalik duba obboleeyyan keenya yookaa nyaachisuu kullii guyyaarraa miskiina yookaa immoo muddii takka kennuu muddii takka kennuu qabna muddii jechuun akkami haya gaafa ramadaanni hiikame guyyaa iidaa hangam sa'i suguda hangam kennitan nama tokkorraa ka barbaachisu sugudaamre suguda sana bakka afuritti qooddanii waan bakka takkaa kennuu jechuu limmatarraa namni soomana dadhabe lubbuu isaarra sodaatee nan cinqamaa nan miidhamaa ka sodaate ka dhukkubsate dhukkubaan ka soomana dadhabe rabbiin du'in jedhuuni nyaateetuma guyyaa guyyaan miskiina nyaachisuu takkaa'u immoo limmatarraa takkaa'u midhaan irraa safaree muddii takka kennuu qabaa obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa viidiyoo kana immoo laayik sheer koomentii nuuf godhaa sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraa nuuf gahaa isiniin jennaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu